Itoophiyaaf Somaaliilaand galaana diimaa ilaalchisuun ibsa tokko magaalaa guddittii Itoophiyaa Finfinnee keessatti kalee haga baasaniin duubattuu gaafa Afrikaa keessatti falmiin guddaan kaatee jirti. Dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa miidiyaa argachuu bira darbuudhaan Itoophiyaa fi Somaalee jidduutti wal falmii dippiloomaasii kaasuu qofa osoo hin taane ammaan tana gara dhimma naannoo bal'aatti ol guddachuudhaan miidiyaan addunyaa bifa adda addaatiin gabaasaa jira. Maaltu kalee tahee kaa jedhutti deemnee haa gabaasnu. Akka miidiyaan Itoophiyaa gabaasanitti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmediitiif pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bihii Finfinneetti waliigaltee mallatteessan. Akka mootummaan Itoophiyaa jedhutti waliigalteen kun Itoophiyaan balbala galaana diimaa irrattu akka argattuu fi akkasumas waraan galaana gubbaa ka Itoophiyaan qopheeffatteefillee teessoo balbal galaanaa akka argattuu godhaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa balbalti galaanaa kennameef kun kamii jedhee dubbachuullee baatu odeeffannoon bifa gosa kennamaa jira. Gara pirezidaantii Somaaliyaa laandii ka tahe Musee Bihiitiin biyyittii cufti fedhii fi kabajsiifachuu barbaaddi. Itoophiyaanis balbal galaanaa barbaaddi. Bakka waraanisii ka galaan gubbaa teessiftu barbaaddi. Kanaaf jecha kiiloomeetirii 20 yookaan ammoo lafa maayilii 12 waraanii Itoophiyaa ka galaan gubbaa akka taa'u kenninee jirra jedha. Kanaan alattu waan balbal galaanaa Itoophiyaan meeshaa ittiin galfattu yookaan ammoo gurgurattu wanni jedhame hin jiru jechuudha. Kun ammoo waliigaltee waggaa 50 liizii Itoophiyaan mallatteessitee Somaaliilaandii wajjin haala suniin Itoophiyaan balbala galaanaa ka waraanii ishee irrattuu leenju akka mootummaan Itoophiyaa jedhamu ka meeshaalee ittiin galfattee ittiin biyyalattuu ergitu argatti jedhamee akkas dubbata. Mootummaan Itoophiyaa kan ammoo olola guddaa fi oolfatee gammachuu guddaa biyya keessatti uume jira. Uummanni Itoophiyaa gammachuu isa yaamicha mootummaa malee oduun kun inni akkuma dhagaamte oduun kun karaa miidiyaatiin bifa adda addaatiin afarfamee gadhiifamettu akka oduu simbirtu oduu ammaan tan taatettu miidiyaan gadhiifameen magaalota adda addaa akka Laba Qullitoo, Duraamee fi Dillaa fi magaalaa gosgosaa keessatti uummatii bahee gammachuu isaanii ibsachaa turanii konkolachiistonni akkasumas gammachuu isaanii ibsachaa turanii guyyaa ittaan ammoo hiriirii magaalota adda addaa keessattuu gaggeeffamaa ture. Kanaan walitti qabatee Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa galata waaqaa jechuu malee maal jenna jechuudhaan afaan lamaan afaan Oromootiif afaan Amaaraatiin karaa miidiyaa hawaasatiin dhaamsa dabarsee jira. Gorsaan Abiy Ahmed Redwaan Hussein akkasuma waan kanaan wal qabatee dhaamsa gammachuuf balbala galaanaa argannee jirra waan jedhu waan gossuni baasee jira. Kana walitti qabate balbal galaanaa arganne ka jedhu kun miidiyaa Itoophiyaa gubbaatti ji'a 2-3 kana balbal galaanaa arganna wanni kun Eertiraan Itoophiyaa walitti buusuu deemte jedhani waan balbal galaanaa kan akka malee odeeffame kanatti uummata dammaqsee hiriira baasaa fakkaata. Kun ammoo gammachuu guddaa uumee jira. Uummata biratti uummati balbal galaana barbaada. Waan balbalii galaana hin jirreef rakkannee hiyyoomne waan balbalii galaana hin jirreef jireenyi qaala'ee kun ammoo waan cufaayyuu fura wanni jedhamtu akka malee haasamaa jira. Itoophiyaan kabaja isinii maluu fi galaana diimaa irratti balbal galaana argattee humna addunyaa kana guddoo ta'uu qabdi. Itoophiyaan biyya addunyaa ka uummataan akka malee guddaa balbal galaanallee hin qabne biyyoota hangafoota keessatti ramadamsiidhame wanni hedduun haasame karaa kanaaf uummanni Itoophiyaa balbaltii galaana argamte. Itoophiyaan humni galaana diimaa taate Itoophiyaan hojjaa isii malu qixa isii malu gaafa Afrikaa gubbaatti argatte galaan diimaa gubbaatti humna guddaa ta'uu deemti ka jedhu kun inni oduu guddaa ta'ee akka malee odeeffamaa jira. Uummanni Itoophiyaa ka fedhii kan qabuu fi kun oduu akka malee guddaati. Karaa miidiyaatiin wanni haasame ka mootummaa Itoophiyaa kana fakkaata jechuudha. Wanni kun hin cuftunuyyuu Itoophiyaan bilisaan hin arganne. Itoophiyaan Somaaliilaandidhaa fi beekamtii kennuu deemte akka pirezidaantiin Somaaliilaandii Musee Bihii jedhutti Itoophiyaan balbala galaana bakka waraanuu fi ka galaana gubbaa yookaan ammoo neevii teessiftu barbaaddi. Namu faayidaa biyyuufiitiif dhaabbata. Waliigallee jirra Itoophiyaa wajjin. Waliigalteen kennu kun Itoophiyaan kiiloomeetirii 20 yookaan maayilii 12 galaana diimaa irrattu argatti jedhee dubbatee jira. Akka dubbii isaa kan keessattuu addeessatti. Kana qofa miti maddi oduu Reuters ammoo achiin dubbatu xiqqoo ture. Itoophiyaan balbala galaana yookaan ammoo bakka teessoo waraanaa kan argatte
sarara qilleensa Itoophiyaa keessa haga tahi Somaalilaandii fi kennuu akka deemtu walii galamee jira waan jedhu maddeen mootummaa Itoophiyaa waabeffatee gabaasa jira. Hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa illee gariin isaanii karaa miidiyaa hawaasaatti waan gosa kanaa kana jirani. Kanaan dura Abiy Ahmed lafa wal jijjiirrachuun yookaan ammoo humna qilleensa sarara qilleensa Itoophiyaa yookaan ammoo hidha guddicha laga Abbayyaa irra namaa fi kennu biyya waan suni balbal galaan Itoophiyaaf kennuu dandeetti akka kennuu danda'anii dubbatanii jirani. Akka hundaafuu walii galteen gosa kana mallattooftee jirti. Haga tahee sarara qilleensa Itoophiyaa illee irra argatanii Somaalilaand beekamtii siyaasaa akka biyyattuu argachuu deemti. Waggaa 30 durattu Somaaliyaa irraa citte eegi mootummaan Ziyaad Barree yookaan Siyaad Barree kufeen dubattu Somaalii wajjin hariiroo akka biyyattuu waliin hin qabani. Somaalilaand Somaaliyaa irraa cituudhaan haga bilisummaa labsattee waggaa 30 olii haa ta'uuti malee biyyoonni addunyaa beekamtii kennuufi hin barbaanne yookaan ammoo hin kennineefi biyya tokko qofattu beekamtii kenneefi Taayiwaan ka jedhamtu kan mataan isiyyuu beekamtii guddaa sadarkaa addunyaatti hin qabne Chaayinaan qaama kiyya jettee falmatsan qofattu kenneefi amma immoo bu'uura waliigaltee kanaatiin Itoophiyaan biyya Afrikaa ka jalqaba gamtaa biyya miseensi gamtaa Afrikaa ka Somaalilaandii fi beekamtii akka biyyattuu kennuu deemtu tahuu deemaa jechuudha. Kun hagammaan tana maal uume? Hagammaan tanatti odeeffannoon jirtu Soomaaliyaan waan kan akka malee balaaleffatte Somaalilaand ammoo gammachuu guddaan ibsatte. Kun Itoophiyaaf Somaalilaandii fi boqonnaa haarawaa jettee akkasittuu ibsitee jirti. Haa ta'uutii malee gara Soomaaliyaatiin ammoo dallansuu guddaatu uume. Pirezidaantiin Soomaaliyaa wanni kunin weerara Soomaaliyaa irrattu godhame jechuudhaan balaaleffatee jira. Akka BBC'n gabaasetti waan kana karaa danda'ame hundaan birmadummaa Soomaaliyaa mirkaneessachuu fi weerara Itoophiyaa kana hambisuu fi waan hin goone hin qabnu jechuudhaan maddii oduu biyya Ingiliiz Gaardiyaan kabiraa gabaasee jira. Bloomington maddii oduu Ameerikaa ka televezyiinii tokko ammoo akka inni jedhutti Itoophiyaa qofa miti Somaalilaand waliigaltee kana ka Itoophiyaa wajjin mallatteessitti tarkaanfii irratti fudhachuu deemna jechuudhaan muummeen ministeera Soomaaliyaa dhaadatee jira jedhamee dubbatamee jira. Hagammaan tanaatiin karaa Soomaaliyaatiin wanni ta'aa jijjiru gara ibsaatiin kan fakkaatti hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa wajjin qabdu kutuudhaan ambaasaaddarri ishee ka Finfinnee jiru yaamtee jirti. Soomaaliyaan gara biraatiin ammoo wanni kunin weerara kan Itoophiyaa irraa hin dhaabbanne tanan badiin hamaan dhalachuu akka dandayu dubbachuulleen dubbatama. Wanni biraa ammoo gareen shororkeessa Al-Shabaab jedhamu waliigaltee kan balaaleffachuudhaan tarkaanfii guddaa Itoophiyaa irratti akka fudhachuu deemu Itoophiyaan akka gatii baastu dubbattee jirti. Warri Soomaaliyaa hedduun isaanii waliigaltee gosa tokkootiin Itoophiyaan nu weerarte birmadummaa Soomaaliyaa cabsite kun hin ta'u jechuudhaan haala gosa kanaatiin dubbachaa jiranii. Mootummaan Soomaaliyaa akkuma jedhe ambaasaadara warra ka Finfinnee jiru yaamee jira. Gara Itoophiyaatiin hagammaa wanni fudhatame qabatamaatu hin jiru. Ambaasaadara Itoophiyaa ka Mogadisho jirullee hin yaamne hin deebisne. Kun jechuun ammoo Itoophiyaan tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu dandeettu wanni jedhamu dubbatamaa jira. Warri gadaa qoosaa godhe ambaasaadara Mogadisho nu gayyaama biyya galcha maal jenna Itoophiyaa yeroo ammaa tana rakkina maallaqa iyyuu waan qabduu fi haga tahee baasii isa baasnu qusanna jechuudhaan tarkaanfii wal fakkaataa mootummaan Itoophiyaa akka fudhachuu qabu haala gosa kanaatiin dubbatamaa jira. Somaalilaand ka waliigaltee Itoophiyaa wajjin mallatteessite dhaaduu Soomaaliyaan dhadatte kan cufayyuu fudhatama hin qabu. Wanni kun cuftunu waan hin barbaachisne. Kanaafuu wanni Itoophiyaa wajjin waliigalteen galle dubatti hin deebi'u. Boqonnaa gaarii boqonnaa haaraa ummata Somaaliyaandiitiif ummata Itoophiyaati. Soomaaliyaan dubbii barbaadirraa akka dhaabbachuu qabdu gaafattee jirti. Somaalilaandii fi Soomaaliyaan waliigaltee haasawallee guddoo wajjin hin qabanii. Dhiyoo kana araaraa pirezidaantii Jibuutii godhan Jibuutii keessatti gaaddisa Igaadi jalattu wal arganii turanii. Saniin dubatti wanni kun ammaan tana hariiroo isaan dhiyoo kana haaromsuu fi waliigaluuf walaasa'uu fi chaanalii dippiloomaasii isaan banan sun amma jechuun booressuu akka danda'utu dubbatamaa jira jechuudha. Waliigalteen Itoophiyaaf Somaalilaand waliin mallatteessan kun akka yaadatti waliigalame memoraandum jedhama. Suniin alattu
paarlaamaan Itoophiyaa illee mirkaneessuu qaba seera tahuu fi ka Somaliland illee paarlaamaan mirkaneessuu qaba adeemsa dheerattu eeggata akka Reuters gabaasetti waliigaltee bu'uura waliigaltee jalqabaatii waan jedhutu dubbatamaa jira. Gara biraatiin ammoo warri Somaaliyaa garii Somaaliyaaf Somalilandin daddafanii haasawaa jalqaban itti deebi'uu qabanii weerara Itoophiyaa kan qolachuu fi jalqaba rakkoo Somaalee jidduu jirutti waan kan dhale waan taateef Somaliland illeen Somaaliyaa sodaattee yookaan jibbitara deemte Itoophiyaan naa ittisite waliigaltee kan Itoophiyaa wajjin mallatteessu waan taateef daddaftanii gara haasawaatti deema rakkoo qabdanii fudhadhaa haasawaan mariin Itoophiyaa keessa hin galchinaa. Itoophiyaan diina Somaalii lachuu ka Somaliland illee ka Somaaliyaa illee jecha akkasitti hojjechaa jiranii Somaliland ammoo yeroo dheeraaf bilisummaa argachuu keessatti waan hedduu keessatti mootummaan Itoophiyaa gargaara akka ture haala goos kanattu jira jechuudha. Dubbiin hagammaan tanaa deemaa jirtu kana gara biraatiin akkuma jedhe gara mootummaa Itoophiyaatiin gammachuu magaalata akka malee dibbeen baga gammaddaniif baga gammannee dhagahamaa jira. Mootummaaleen naannoo Itoophiyaa hedduun isaanii dhaamsa gammachuu dhaamsa dabarsaa jiranii mootummoota tokko lama waan dabarte hedduun isaanii baga gammaddan kun boqonnaa haarawaa Itoophiyaaf jedhamee haala gosa kanaatiin dubbatamaa jira. Warri Oromoo garii illee gammachuu isaanii ibsachaa jiranii balbal galaana Itoophiyaa kaan Minikii gurgure kaan Ihaadigii gurgure Ilmi Abbaa Gadaa Abiy Ahmedii deebisee jira jechuudhanii akka gammachuu ibsachuu tokkottu jira. Itoophiyaan balbala galaanaa barbaaddii garuu haalii balbala galaanaa ittiin argatan kun mariif ilaameen haala dippiloomaasii gaafa Afrikaatii fi hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa hin booressineen tahuu qaba. Somaaliyaan Itoophiyaa wajjin hariiroo barbaachisaa cimaa guddaa qabdi. Kanaaf wanni kun abshaalummaaf qaroomaaf wal mari'achuun faayidaa naannoo kanaatii fi biyyoota dhimmi kun keessattuu maqaa isaanii tuqamee hin miineen godhamuu qaba. Kanaaf wanni kun akka gatii biyya biraatti dhufe yookaan ammoo karaa gabaabanii boroo duubawwa godhatanii ta'uun qabachuudhanii xiinxalaan siyaasatii fi namni siyaasaa beekaman Jawaar Mohammad ka gaafiif deebinee RTV Darajaa Hayilee wajjin godhe mata duree guddaa tahee mari'atamaa jiru haala gosa kanaatiin dubbatee jira jechuudha. Haala gosa kanatti deema biyyoonni addunyaalleen yaada isaanii kennachaa jiranii. Soomaaliyaan duula dippiloomaasii akka banteettu dubbatama. Somaaliyaa fi Eertiraan dhimma galaana diimaa irratti Itoophiyaa sodatanii kanaan dura walitti dhufaa jiranii. Haga ammaantana mootummaan Eertiraa kan irratti wanni jedhu beekamullee yoo baate mootummaan Eertiraa ni balaaleffata jedhamee waan kana eeggamaa jira jechuudha. Biyyoonni gaafa Afrikaa gariin amma waan tanaayyuu eebsa baasuu akka danda'anitti dubbatama. Pirezidaantiin Soomaaliyaalleen biyyoota adda addaa ka addunyaa itti bilbilee dhimma kana wal qabatee itti haasawaa akka jirutu dhagahama. Sun keessa pirezidaantiin Misrii Alsiisii wal dubbatee jira. Birmadummaa Somaaliyaa ittisuuf weerara gosa kamii ka Somaalee gubbaattu gaggeeffamu dura dhaabbattiin falmiti gargaarsa barbaachisa. Misriin Somaaliyaaf gooti jedhamee jira. Misriin dhimma laga Abbayyaa Itoophiyaa wal dha'uu barbaadee ammaan tana Somaaliyaa itti fayyadamuu dandeetti wanni jedhulleen haasamaa jira. Sun qofa osoo hin taane Qatar Emiira Qatar bulchaa Qatarii illee dubbisaa jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa kun Qatar hariiroo cimaa Somaaliyaa wajjin qabdi. Qatarii fi Misriin Qatarii fi Turkiin walitti dhiyaatanii warri kulachuu hariiroo cimaa Somaaliyaa wajjin qabanii garasillee akka bilbiltee himattettu dhagahamaa jira. Soomaaliyaan gara Saawud Arabiyaallee bilbiltee akka himattutti dhagahama. Karaa kanaanii oduun ammaan tana deemaa jirtu kana fakkaata. Gara biraatiin ammoo haga ammaan tana gamtaan Afrikaa waan tokko ibsa baase hin qabu. Itoophiyaan biyya hundeessitu dhaabbata tokkummaa dhaabbata African Organization of Africa Union dhaabbata gamtaa Afrikaa yookaan amma tokkummaa Afrikaa ka jedhan bara 1963 Finfinnee keessatti dhaabbata bara Haile Sillaasee gumaacha guddaa qabdi akka biyya hangafattu laalamti. Gamtaan Afrikaa lena ammaan tana magaalaa Finfinnee keessa jira. Waliigaltee akkana kan Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin seenuun gamtaa Afrikaatiif bowwoo guddaa ta'uu danda'a. Haala akkamiitiin akka inni deebisu namoonni hedduun laaluu fi qophaawaa jiran yookaan ammoo laaluu fi kurfaawaa jirani. Gamtaan Afrikaa, Keeniyaan, Eertiraan
haga ammaan tanatti uuma hin jenne garuu biyyoonni kunin gammachuu hin qabanii yookaan ammoo of eeggannoon akka isaan dubbachuu danda'an wanni akkasii eegamaa jira jechuudha. Gamtaan Awurooppaa waa dubbatee jira. Gamtaan Awurooppaa birmadummaan Somaaliyaa haa kabajamuutii waan jedhu gabaabumatti ibsi baasee jira jechuudhaan miidiyaan garii gabaasaa jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi Ameerikaan dhimma kan irratti wanni isin yookaan isaan dubbatan hin jiru. Garuu dhimmi gaafa Afrikaa kunin keessattuu akka galaan diimaa kun yeroo ammaan tana waraana Gaazatti wal qabate warri Yemen bulchaa jiru Houthi jedhaman humni waraanaa kaachiin darbuu haleelaa jiranii doonii waraanaa kaachiin darbuu haleelaa jiranii xiyyeeffannaa guddaa argatee jira. Bakki kun bakka boba'aan hedduun Suez Kanaal keessa dhaqee biyya Arabaa irraa dhufu ka gara Awurooppaa deemu hedduu barbaachisaa waan taateef xiyyeeffannaa guddaa argata. Ji'oopolitiksiin naannoo kana jechuun akka sadarkaa addunyaatti baay'ee beekamaadha. Kanaaf bakki kun ammallee mata duree taate irratti wal falmuun dhoranii humnoota adda addaa gara naannoo kana hirkisuu danda'a. Misriinuu ammaan tana gara Somaaliyaa hirkachuu barbaaduun Itoophiyaa keessa hin ta'e rakkoo uumuu barbaaduuf karaa waan saaqamee fakkaata. Sun qofaa miti biyya Qatar ka Turkii waliin jirtu isinis harka keessa galfachuu dandeetti. Biyya ammoo dhimma galaan diimaa kana Itoophiyaa wajjin jirtu ka balbala galaan Zeylaa ka Somaalilaandi kanaan durallee Itoophiyaa waliin misoomsinaa jettee itti seente. Imaaraatiin Arabaa haga ammaan tana waan tokko hin dubbanne. Imaaraatiin Arabaa Abiyyi bira dhaabbachuu akka dandeettutti dubbatama. Wanni kunin biyya akka Chaayinaa, biyya akka Raashiyaatii fi Ameerikaallee gara naannoo kanatti fiduudhaan rakkoo sadarkaa addunyaatti ol guddisuu danda'u jechuudha. Abiy Ahmed wanni inni balbal galaanaa fidee jedhu balbal galaanaa dhugumaan Itoophiyaan akka malee barbaaddi. Garuu falmii rakkoo guddaa akka dippiloomaasiillee uumuu danda'a. Warri Habashaa ammoo walumaa galattu balbal galaanaa Abiy Ahmed fide hin jiru. Abiy Ahmed kijiba wanni inni dubbatu dhara. Mootummaan kun yeroo hundaayyuu nam sobaa kanaan dura bobaa arganne jedhe sobee kanaan dura akkas jedhe sobee akkas jedhe dubbatee hin amanamu waan gos jedhu waan gos kana dhiyeessaa jiranii akka hundaafuu waliigalteen gos tokko Itoophiyaa fi Somaalilaandi jidduutti Itoophiyaan teessoo waraanaa kiiloomeetira 20 afoo galaanatti akka argattu galaana irratti akka argattu waliigalamee jira. Kun jechuun waliigaltee sadarkaa jalqabaati. Akkamiin hojii irra oola? Soomaaliyaan maal jechuu deemti? Yoo Soomaaliyaan diddee Itoophiyaa fi Somaalilaandi jidduutti hariiroo akkamitti ta'uu deema? Yoo Soomaaliyaan diddee Soomaaliyaa fi Itoophiyaan ammoo garamittu deemanii? Somaalilaandi fi Soomaaliyaan garamittu deemanii? Biyyoota akkamittu keesseenuu danda'a? Haala ammaan tan rakkoo Itoophiyaa keessa jiru kan walitti bu'iinsa kanaa fi ji'oopolitiksii fi wanni gaafa Afrikaa hedduun jijjiiramaa jiru kunini dhiibbaan isaa faayidaan isaa maali waan jedhu yeroo biraa irra laalle irra dubbanna. Kaalee namni hedduun baay'ee mirqaanee ture. Ammaan tan ammoo jechuun mirqaani sun nu jira xiqqoo qabbanaawee jira. Garuu dippiloomaasii yeroo gari suuta laanaa jechaa dubbachaa suutechaa wal mariin wal dhagayaa ilaaf ilaamen odoo dhuga biyyi tokkoon faayidaa qabdi. Biyyi cuftuu faayidaa ofiitiif hojjatti. Garuu haga danda'ametti ammoo walii galteedhanii bala xiqqeessaa nyaapha xiqqeessaa fira baay'ifachaa miidhaa xiqqeessaa faayidaa guddifachaa akkasiin deemuu qabanii galatooma nagatti.